Justice for Sumayyaa. Hordoftoota koo nagaan isiniif haa ta'u. Egaa haati manaa Abdii Raggaasaa isheen Abdii Raggaasaa zayitiidhaan gubdee yaada ishee kennattee jirti mana murtiitti jechuudha. Ishee dhugaan ishee owwaalame, ishee sagalee hin qabne, ishee miidiyaan irratti beekamtii hin qabne, ishee abukaatoon dubbatuu fi hin jirre, dubartittii ishee miidhamtuun dhugaan ishee Waaqayyo jedhe baas jira, bahees ganaa qaanoftu jechuudha. Abdiin waa tokkoon madaa'e. Madaa abdiin madaa'e bakka irraa mul'ata. Madaa isheen madoofte garuu jechuudha. Han abdiitti dhibba yoo naanna'e malee dhibbaa gadi hin ta'uu jechuudha. Dhuguma dubartiirraa dhalatte, dhuguma haadha keen jaallatta, obboleettii keen jaallatta, haadha manaa keen jaallatta, dubartii bordhashitu hin jaallatta taanaan immoo viidiyoo kana ammadumaatti dhaggeeffadhuuti waa irraa barattaa jechuudha. Egaa dubartii kana Abdiin Raggaasaa baay'ee tokko ishee gidirsaa ture jechuudha. Garee shaadaa wajjinii walii galee bilbilli nageenya koo wajjiniin hin sodaachisa waan ta'eef bilbilli sin barbaachisu jedhee bilbila harkaa fuudhee mana caafiitti bahee kireeffatee iddoo isheen jirtu maatiin hin beekanii, obboloonni ishee hin beekanii, ollaan ishee hin beekanii, ganamaaf galgala isheetumaa jechuudha. Kana qofaa miti. Gaafa keessummaa fudhatee galu hojjettuu kootii jedhaani wayin immoo sarraatanyaa kootii jedhaani. Kana duras akkasuma miidiyaatti bahee interviyuu godheera waan aniif isin beeknu haadha manaa qabdaannaan hin qabu jedheera interviyuu sanarratti. Ishee kiristaanaa wajjin adda baaneerraa jedheera isinuu dhageessaniittu. Yeroo sana garuu ishee wajjin hin jira jechuudha. Kana mana murtiitti dubbattee jechuudha haati manaasaa Sumayyaa isheen amma zayitiidhaan shaaworii gashite kun itti xiqqaata malee har'as nan jedha. Kana qofaa miti. Kana duraa ulfooftee akka shari'aa islaamaatti ulfa baasuun hin ayyamamu jetteenii jennaan dirqiidhaan irraa baasee jechuudha. Ulfa. Lammaffaa ulfoofte. Isa lammaffaa ulfoofte kana immoo otoo reebuu garaa ishee keessa dhiitee ulfirraa bahee jechuudha. Yaadaan na caqasaa ammadumaatti jechuudha. Abdiin Raggaasaa. Kana qofaa miti. Nageenya koof sirrii miti jedhee caafiitti bahee iddoo mana abdii yookaan iddoo niitiin kun itti haati manaasaa kun itti zayitiitti naxxe manatti isheen keessatti zayitiitti naxxe sana kan beeku garee shaadaa duwwaadhaa jechuudha. Garee shaadaa duwwaadhaa jechuudha. Firoonni intala kanaallee hin beekan lafa isheen jirtu. Bilbila harkaa fuudheeraa mana bakkeedhaan itti qollofee of iddoo barbaade oolee galaa sana booddee yoo galee hin tumaa itoo isheen dhageessu waan xiinsammuu ishee miidhu. Waan xiinsammuu ishee madeessu sarraatanyaa kooti jedhaa jechuudha. Dhugaan dogoggorte malee jechuudha. Mormuma isaarraa kuttee erga inni du'e immoo reeffa isaarratti duuteetti gaasheen warreedii jechuudha. Nama dhiba dhugaa waaqa jiraata jechuudhaani. Fakkeenyaaf amma yeroo darbee Qananii Addunyaa beektu moodelisti Qananii Addunyaa. Akkuma kana miidhamaa turte, akkuma kana reebamaa turte, dhumarratti garuu hamileettiin gadi baatee moodelistiidha waan taateef uummata fuula dura dhaabattu dhabdee humna ishee ol gaafa ta'u fooqirraa gaduuf darbattee jechuudha. Carraan dubartii kanaa kana ture. Dursitee garuu isheen abdiitti zayitii naxxee har'a gadi ba'e malee jechuudha miidhamni ishee. So viidiyoon dhoksaan illee jira jechuudha. Kan harka poolisii galee jiru. Viidiyoon dhoksaatti otoonni reebuu, otoonni isa dhumaa isheen zayitiitti naxxe immoo dirqiidhaan jechuudha. Amma ji'a kana keessa haati manaaf abbaan manaa wal bira ga'uun hin danda'amu dhorkaadha. Dirqiidhaan garuu gaafa inni bira ga'u baqqaatii karaa hundumaan namaa gadi na gootee jirta. Fuula rabbiittis fuula namaattis namaa gadi na gootee jirta waan ta'eef jettee gaafa inni rafu zayitii danfistee itti naxxe. Kana qofaa miti viidiyoon isinitti dheeratadhiin irra darbe malee waa hedduutu jira jechuudha. Kan isin dhibu viidiyoon tokko lamaan immoo viidiyoon dhoksaatti waraabamaa ture harka poolisii galee jira isiniin jedha. Viidiyoo koo kana sirriittiin hundi keessanuu dhaggeeffadha. Akkasuma immoo kan torbee kanaa kun immoo adda birrii nyaatamu irratti jechuudha. Ani ayyaana kanaaf birrii walitti qabdanii kennaafi jirtan ta'ee akkaataan keessan na dhibaa jira. Akkasuma immoo kan nyaachaa jiru dhiira. Akkasuma immoo shamarran keenya amma fakkeenya ganneen tuni nama dhugaa dubbachuuf yoo ta'e kinoo akkaan maal dubbadhu kana gola madaamii keessa ta'e si wajjin bu'aa bahii hedduu dabarsite.
Micayyoo tanarraan birrii erganna jettanii yaaddanii simmaa dhiiratti sin kaachisee maqaa dhiirattis balleessitan. Gaafa dhiira jedhu hundaa miti. Garuu immoo amma fakkeenya samoona kana akka ajaa'ibaa kana ta'e dhugaa rabbii isin jedha dubbadheellee nana dhiisuu wallaale bakka. Ani immoo waa tokko hundoo karaa himuutiin lolli nan isiniin lolu adda. Na dhaga'uu diddani miti. Ofiyyattu mi'aayi ofiyyattu bushaa yaashaboo jedhedha. Ganniin tun nama si wajjin rakkoo mana madaamii beeku. Ishiin rammaaf hin ergan. Osoo ishiin si nyaatte yookiin immoo ishiin waa tokko sinirraan geeche micayyoon tun nama miidiyaa kanarrattiin amma fakkeenya dubbannee nama maatillee qabnu nama firallee qabnu nama amma mucaan sinitti nima warra ammas torbuma kana keessa birrii nyaatan tokko riyaala saawudii 12,000 saawudi arabiyaa kanarraa walitti qaqqabatee mucaa sun erga deeme waggaadha iyyuun kun Dubaay faddisiidha iyyuu bilookii isaan dha'ee jechuudha 12,000 riyaala saawudii qalbeeffadha tokko jedha kan lammaffaa irratti immoo takkas immoo ishinis miidhuma kanarra nambare namarraa nambare jettee birrii saawudii 4,000 nyaatamtee indoo madaamidhaan walitti bu'anii ishees maxxanseen ture dhageechanii jirtu lama jedha. Takkas immoo kaleessa galgala dhuftee yoo miidiyaa kanatti ba'e yaa ayyuu maatiin kiyyas abbaan manaa kiyyas maallaan jedha ishin immoo birrii 5,000 jettee 5,000 jette sadii jedha. Takkas immoo gammee moo gammachiisaa jedhanii birrii Itoophiyaatitti 100,000 fi dhageechaniirtu isaan gastii irratti dhufanii dubbatan gammee jedhamaa 100,000 fi 62,000 fi birrii meeqa wanti sun innis akkasitti nyaatan isaan kuni dhiirumatti irraa nyaate micayyoo tanarraa dhattanii jajjabeessitanii meeshaarraa bittanii yoo ergattanii maaltu sinirraa harcaa anamma wanni isin jajjabeessitanii jiru miknaatu maaliif jennaan ani yoo isin ofii jettan malee ani miidiyaa kanaa odoon dhiise dasna jedha dhugaa rabbii dubbachuu miknaatu maaliif jennaani isin hin dhageecha nama hin dhageenye tokko immoo akka dhakaatitti fudhee bira darbaani jechuudha batalaa ijoollee suudii keessa jechuudha irraa dhattanii bitattanii amma kana booda jechuudha jala muree wanni isinitti amma takkittiin an gammeedha jettu kun an abbaa unkaan gammee miti abbaan gammee siifaa nyaatu hin jedhen kinoo nama dhageechu kan hin dhageecha ammas hiimorraa nan jedhen gastii irratti jedhen gammee miti abbaan gammee maas hin nyaanne hin jedhen viidiyoo kiyyoo hin laaltan jedhen ayyoo ani viidiyoo kee sirriitti allaala viidiyoo san garuu jarana kaleessuma dhuftee mana sanuu fooloo goote miqaanyota inaaftota akka waa fooloon birrii namaa kaffalu of eeggannoo guddaan deema hin deemne wata siraata ofitti godha. Kanaafuu nama dhugaa isinitti dubbatu nama immoo yookiin miidiyaa kanarratti fakkeessee isinitti amma gara biraatiin oolan 45 nan ergaa jira jedheen gara biraatitti immoo lubbiyyee jedhaan dhiirri namsee jedhaan an era 50 nan ergadhaan shin kanaan achitti bilxiin kaate gaafa dhufte immoo nyinyinyi jette achas dhuftee sitti ani isinitti himee jira dhugaa rabbi jechuudha sin dubbii dhugaa hin jaalattan. Annama sooshaal miidiyaa kanarratti dhugaa rabbi akka keessanii gola madaamii keessa jiraadhee ofirraayyuu hafee namaafuu kennu. Waa sin garramu keessa. Nama yookiin immoo tiktookii kiyya kanaa waa gurguradhee waa nagadee yookiin immoo akkasitti jedhuu midhaan. Dhugaa rabbi jechuudha. Maa nyaatamtanis siniin lola maaliif akkas taatanis siniin lola. Siin garuu gaafa dhuftan nama jajjan soobduuwwan nama hin jajjina. Ani na jajuurra han na jajus han na kuffisus kan na guddisu hojii kiyya. Ani amma lamissaalee ofii kiyyaa wanta tokko hoon hojjedhe haati koo yoo na jajjes hoona dhiistes miti kaas waan gaarii si godhu hawaan badaa si godhu hojii keeti bara bakka amma ijoolleen kaleessa gammee birrii nu nyaata jedhanii dhufan kun kiftii isaanii banan kun ani sitti maa karaa keessallee sinitti mee jiraan abbaan gammeetu si haa nyaatu hin jedheen makinaatu maaliif jennaan viidiyoo kee hordofaan ture ayyuu garuu kaleessuma immoo mana dhuftee fooloo goote dhukkubsataa jira rakkataa jira kan birrii nyaatame jira maa irraan baran maa dhiira jala katta amma lamissaalee ganniin tun dhugaa dubbanna yoo ta'e ijoollee hedduu gola madaamii keessa gizee jirtu san sinirraa haasofti sinirraa maal jetti warra birrii nyaatanis warra rakkatanis sinirraa dubbachaa ture har'a immoo dhattanii bakka mataa suuqii kana ganyi banattee miti obboleetti keenya jettanii rakkoo keessanis achumaan itti machaa akkuma durattiitti maan jajjabeessinere fakkaattota sin keessattuu shamarran warra dhiirotaa kana jala sin kaachisaa jiru rabbiin nama haa baasu sinumatu immoo dhiiga boo amma takkittiin kaleessaa kan 5,000 nyaatame Saudi Arabiyaa kana keessatti tutun immoo abbaa manaa kiyyaa sodaadhee ol dhufee gastii irratti sitti maddu jechi maal gootare maalayyuun immoo daa qabdi moo anan deemitoo amma odoo suura nama sanii maxxansee irraa dubbadhee namni sun immoo situ natti kenne naan jedha amma gizee tokko Dubaay keessatti gizee duraan birrii sirriitti an deebisaa turan hin beektan hundi keessanuu situ natti kenne suura kiyyoo doo maxxanfate sumatu koomentii gaarii itti cabsee ayyuutti jedhee jala deemee barreessaaf sobaa kun ammas taanan sinitti hima ijoolleen biyyoota garagaraa keessa jirtan eessayyuu jiraadha Dubaay irratti nama ofii kiyyaa hoodha akkaawuntii jedhee sinii kenne ergattan
Lakkii kanaa miti immoo hoo jettan dhuftee gammeen na nyaate abbaa gammeen na nyaate hotte abbaan gammeetu qabrii cabsee dhufee si haa nyaatu nama lakkatus sin jedha. Akkasuma immoo ijoollee Suudi Arabiyaa keessaa kan gurra tokkoon nageechee gurra tokkoon gad dhangalaasaa jirtu tuni sirriitti na dhaggeeffadhu keessan indoo haajaa guddaa kan qabu. Sinis silkiin kiyya boorofaayilii jala jira dhuftanii yoo madaamina sitti sinii erguu didda kinoo Dubaayitti ergisiisafin jira kadhadhee jechuudha. Kanarraa kan hafe hin iyyinaa hin kattaa'inaa dhugaadhaatti.